Ega maatii waaqayyoo yeroo saniif bara 2010 kana ka dalaalicha kootis gaafannaan 2008 nan jedhe yeroo duraati fi yeroo lammataatti deebinan bara tokko lakkoofsise amma 2012 ta'e nan jedhe. HP darii kan josanis yaadeen ture garuu isaan immoo maalan jedhen waaqayyootu beeka kuma miti hanga bara kana immoo hojjetan bara 2011tti ni karooraan deemu ka maatii waaqayyoo tuun kufuchuu kufullee ni kaachuu kanaaf inni sun immoo waaqayyoo keessanii amantaa keessanii waliin karoorfatta yeroo karoorfattan wanti hundinuu irra hin darbachuu namni karoora hin qabne nama farda gulufa hin qabne jira abbootiin keenya yoo guwasa'u kanaaf nuti ijoollee karoora qabnu haa ta'an jira akka mataa kootitti jechuudha maatii waaqayyoo egaa yeroo saniif bakka bara 2011tti akka naata sakka wani immoo akka naa milkaa'u abdii guddaan qaban jira bakka ofii kiyyaan kun kadhannaa dabarsus anan yaadii kana waaqayyoo ati naata sakka asitti immoo abdii kana akka yaadeen galmaan naga jedhee ta'uu waaqayyootti jechuudha waaqayyoo waan biraatiin hin dhiphisu jechuudha bakka yeroo hunda kadhannaan kiyya isuma kana jechuudha kanaaf dalaalichi keessumas jabaadhu nama hojiitti naan jedhe jabaadhu naan jedhe bakka mana jajjabeessuu qabi mana qabda naan jedhe na gaafata kuma 5,500 farqa qaba kuma 6 qaban jedhe kuma 6 bicha seen qada kuma 6 kana immoo itino jabaadhu itti guuttadhu bakka iddoo kumni lama namni guseef itti sii guuta ati immoo hojjettee na kafalta naan jedhe ishiin jedhe baay'een gammadee kaamma jechuudha maatii waaqayyoo dhabbii keessas ilaala waaqayyoon kanaaf yeroo kana baay'een gammade harmeen tiyyatanis harmeen tiyya bara 2011 umman deema waaqayyoo jedhe hin shakkini akkini kiyya kun isin darba gaddi ati naaf gaddite kun waddanyoonni tiyya hanga kumanatti qaban kana anuman keessa darba waaqayyoo wajjin tattaafatta ishiin hojii afakkatti rakkina kan hunda keessa dabarte jedhaniiti maqaa koo balleessan malee wanta addaatiin kan maqaan koo barraa'e miti kanaaf immoo innis immoo gocha kiyya malee gocha addaatiin kan ba'u miti ani immoo gocha kiyyaan agarsiisaa jira eeyyama waaqayyoo haa ta'u daandii waaqayyoo waan hin qabu jedhe harmee tiyyatan jajjabeessuu qabu ishiinis naa jiraadhu fayyaanaa ta'e anis waaqayyoo siifan kadhaa jettee naaf kadhatti bakka annaa yeroo kana bakka ani harmeen tiyyatos na jajjabeessiti obboleeyyi kee kun na jajjabeessan jechuudha bakka duun batalee obboleessi kiyya kan quxisuu irratti hangafni quxisuudha baay'eetti bakka wajjin hojjinna quxisuu san nan gargaara isas nan gargaara irra caala bakka sirriitti bakka yaada bakka waan hundaa jechuudha waan isaan dhufadhu tokko hin jiru harmee kiyya obbolaa kiyya ijoollee macarrasaa lama san ana dhufadhu miti jechuudha siistarii takka immoo nan qaba macarrashaa jechuudha ani narratti dhilattee hin jirti ishiin immoo nan qaba jechuudha ishiin immoo tidaarii qabdee jirti jechuudha baadiyyaatti ijoollummaadhaan kan tidaarii qabdee nageenya malee waan tokko maatiin koomaa iyyuu beekan kan iccitii koo beeku maatii keenya iyyuu bari ijoollee maatii waaqayyoo hundatti garaan himannu maatuma keenya obbolaa keenya hundatti garaan himannu obboleessi kiyya kan magaalaa iddoo ani jiraatu jechuudha akkanitti galu akkanitti bulu hin beeku jechuudha garuu ani kan jiraadhu gibbii firaatan takaraayee jiraachaa ture jechuudha haadhiyeetu naa takaraayee ishiitu naa kaffalee yeroo jiraatuuf jechuudha kanaaf yeroo baradhu ishiin naa kaffala jechuudha manuma san keessatti hafee jechuudha yeroo dhuunfaa koo gabaa hojjechuu jalqabe rakkasee ofuma kiyya kaffalachuu qabe saniin booda bara 2010 kanas hojjechaatuma ture mana shaayii san bakka buskutii san hojjedhaa galgala irra fuudhuma torban kan hojjedhu jechuudha buskutii hojjedhee tan shaayii hojjedhee akka biyya keenyatti basoon jedhamu illee ni gurgurama farsoon illee ni jira bakka isallee hojjedhu jechuudha gurgura jechuudha kanaaf yeroo kana bakka uummanni biyya kootitti uummata biyya kootitti kan fayyadamu mana keessanii jechuudha qaama warran rakkataan tokko dhufe wayii warra harka qalleeyyuu gaa dhufe shaayinan dafisi shaayinan kennaaf jechuudha akka shaayin bishaan kan irra baay'atu baay'isas wacii namatti hin baasu irra caala immoo sukkaarri baay'ee guddii miti yeroo san jechuudha nan gaabbasa jechuudha maatii waaqayyoo yeroo saniif arashin nama hunda gaabbasti arashin harka duwwatti taftee jechuudha qaban immoo hojii kanas ka'an jechuudha uummanni dhala safara keenya bakka itti dhalanne yoo ati guddatte guddina kee hin jaalatan yoo ati bakka haala adda addaa tokkotti ilaalu waan adda addaa asirratti barreessu jechuudha kanaaf isaan keessa qormaata addunyaa keessa darbuudhaaf nuti maal qabaachuu qabna amantaa tokkotti qabaachuu qabna obsa qabaachuu qabna jechuudha waaqayyoo naa eebbisin kanan qabu kanarratti hojjedhee dabalata argadhaa miti kan jedhu san rakkataadhaaf yookiin inni kan qabnu irratti nu dabala waaqayyoo maatii waaqayyoo kanaaf yeroo saniif wanta baay'een irratti siyaasaa amma tokko hojii kana hojjedhu jechuudha kan namaa hin ilaalinaan jedhu bulinyi keessuun jechuudha mana amantaatis fedhee deemu qabu bulaa kiyya kana jechuudha bakka mana amantaatillee naxalaa bitee fi mana amantaa bita kiristaana bakka waliin deemna jechuudha sanbata timirti beetii hin qabnu ture yeroo duraatiif jechuudha waddanyaa tiyya jennee nama saditaanii jalqaba sanbata timirti beetii kan uume obboleessa kiyya waliin jechuudha obboleessa kiyya har'a kahanidha obboleessa hangafni kiyya jechuudha kaanidha dabri keenya sarratti hojjechaa jira jechuudha kanaaf obboleessa keessan jedhee dubri keessan jedhee kan sanbata timirti beetii dhaabne jechuudha kanaaf jalqaba mana amantaatti guddadhee nan siniin jedheef durumaayyuu adeemsa mana amantaa ilaalcha mana amantaa akkamiin mana amantaa nu laalte akkamiin mana amantaa laala irra kan jiru waan hin beeku jechuudha kanaaf mana amantaa kanatti ijoollee kanallee fuudhee wajjin deemu qabu amma siriidhaa ijoolles mana amantaatti fudhattee deemu qabdi naan jechuu qaban jedhan uummanni haasaanii wanta tokko waa'ee uummataa keessa hin galin jedha bakka maatii keessan bira ji'aanis torbaniinis 10 nan naqa eeguun naqe kana eeguun beektan maatii waaqayyoo manni amantaa keenya akka mana amantaa magaalatii miti torban keessatti yeroo tokko bichaa banama yoo akkam itti tola wayin immoo yoo akkam tolmaata argate yeroo lama baname jechuudha guyyaa baalaatiisanii fakkeenyaaf dabiriin tokko guyyaa maaramiin taawuni tokko maaramiin ta'e taawuni tokko faayilii taawuni tokko gabriel ta'e guyyaa baalaatiisanii yoo baname aki kan jedhamu san jechuudha kanaaf torbee keessatti taawuni baadiyyaa yeroo tokko banama akka magaalatii miti uumaa miti waaqayyoo keenya bakka hundattuu garuu ni beeka waan ta'eef yaa dadhabbina uummata keenyati waan ta'eef saraan tana fe'e ani yeroo san torban keessattis natti toluu baatu qabreenis tan ta'e uuman naqa jechuudha maatii bakka waddanyoota keenan dura sanbata timirtii wajjin deemu tidaarii qabanii maal jedhan bakka amma
tidaarin qabdu nan jedhu malee kan mana amantaatti kanatti jabaadhu wayimmoo kan karoorfatte wayimmoo kan hojjechaatu jabaadhu kan anjoo tokkollee nagarra jechuudha. Tidaarii qabitee tidaarii kee qabii taa'e tidaarii immoo qabuun jechuun akka yeroo keenya kanattis akkuma ka'aniitis tidaarii qabuun hin barbaachisu. Gara amantaa keenyattis immoo wanta hunda ulaagaalee guuttachuun nama barbaachisa jechuudha. Kanaaf tidaariinis immoo ulaagaalee qaba. Ulaagaalee san guutuudhaaf immoo ani baay'ee natti irrata jechuudha. Kanaaf ishiin jedhaanii hamaan isoo kunatti dhufee gaarii nan dabarsa. Kan mooduun jedhuun bara 2010 kana fide bara 2011 kana yaaluudhaaf bakka naasii keessa dalaalicha kiifaatti si dawwale. Baay'eetti bakka kubii 0 lammataa nyaattee gara 8 godhachaa jira jechuudha. Amma akkaawuntii irratti galfata jedhee bakka yaade bakka duraanis bakka dhuguun argadde 4,500 kan harkatti godhachuu qabeechuudha. Akka birrii quqqubinnaa baateen hoolota mita. Hoolota hundi sun immoo harmeentii sun naa kunuunsite jechuudha. Maatiin bakka kana mataa isaanii of danda'e jechuudha. Yoo na gargaaranii na duukaa hin dhaabbatan jechuudha. Kanaaf yeroo kana hoolota sanitti gurguree bara 2011 galuu kan naasii keessa jechuudha. Biyya kana deemuun barbaada bakka amma waaqayyoo akka eeyyama isaa naaf godhu hundi keessan maatii keessan obboleessa kiyya kanaanis obboleessa koo guyyaa bitan fida siifante guyyaa daawwata bante kadhannaa na dabarsi guyyaa kamuu na duukaa dhaabbadhu. Yeroo kana garuu amma baay'eetti mana amantaa keessatti cimeen jira baay'eetti dadhabina keessaa duraanis kan dadhabee miti eeyyama waaqayyoo waan ta'eef na duukaa ta'ee hanga kana sadarkaa sanarraa nagee maatii waaqayyoo. Kanaaf yeroo san bara 2010 abbaa wayni immoo abbaa gaabbii kan irraa jechuudha. Inni abbaan gaabbii kee kunis ayisoosii jeenaan jedhan jajjabeessa bakka magaalaa teessanii garuu ifa manaa godhaati abbaa gaabbii magaalaa deemee baadiyyaa deemee bakka kamii ta'e taanan abbaa gaabbii horachuu sinirra barbaachisa maatii waaqayyoo. Namni biyya kana jiraanne taanan abbaa gaabbii cubbuu keenya wanta hojjenne hunda akka nurraa hir'atu abbaa gaabbii keenyatti himachuuf nu barbaachisa maatii waaqayyoo. Kanaaf abbaan gaabbii kee kunis na jajjabeessa mana itti nayyaama mana kiyya dhufee naaf eebbisa jechuudha bakka. Asumarraan bara 2011 kana bakka maskaranii keessa paaspoortii koo erguudhaaf yaale jechuudha. Erguudhaan yaalan dallaalichi kiyya kunis tole rakkoon qabu hundee bootan jira ammas erganan jedhe. Namati waaqayyoo akkasuma bara 2011 kana kaa erguudhaaf waliin paaspoortii koo biyya Dubaay kanatti erguudhaaf sin yaale yaalanis immoo maqaa waaqayyoo galatamu dallaalichi kiyyas baay'ee nama baay'isaa nama lafa turedha. Innis immoo baay'ee nama hojiidhaaf tattaafattuudha baay'ee nama hojii humna keetiin dabarsituudha garuu waaqayyoo siifaat sakka'u ani siifan xaaraa ani siifan lafaa boota akka yeroo gabaabaa keessatti si argamu taasisa dallaalitti kiyya kan araba wayimmoo Dubaay jirtuun wal si dubbisiisan an jedhama. Guyyaa kana kaa araba beektan an jette ani immoo ji'a jaanu jette araba hin beeku baay'isa garuu nagaa bulteedhaan beeku salaam alaykum raasuu hin beeku jechuudha bakka yeroo saniif bakka maal jedhee isinitti muchuu yeroo saniif eeyyani beekaa jedhin an jedhe dhugaa maatii waaqayyoo eeyyani beekaa araba beekaa jedhitti taasisan an jedhe maaliin godhari kaayyuun qaba dhaqee birrii kaffalee irratti immoo karoora hojii nan qaba eeyyan beekan jedhe wannan hin baran hin jiru immoo baradha maaliin anjoo tokko yaade jechuudha kutannoodha waan akka jechuudha kanaaf nan beeka jedhe araba sanis ani beeku nageenya waaqatu jechuudha yeroo baradhaa kaasee hawari jechuun afaan ingiliffaatiin yeroo barsiisan keenya kilaasisiin yeroo kana kanaanii beekne jechuudha ingiliffaan kuwaasamu jechuudha. Kanaaf yeroo saniif salaam alaykum jedhan dhugaa maatii waaqayyoo dhugaa isinitti fakkaatu hin beekwan ani beeku keessa ji'a jaan ta'e ji'a jaa sana amantaa waan dhiphina maatii kootii malee waan dhiphina mataa kootii malee waa'ee arabiffa isaanii maal akka isaan jedhan hin hubattu jechuudha hin beeku jechuudha. Na waan isaan naaf naan jee irratti dhiphachuu waan isaan kana godhi naan jee irratti rakkachuu boo'uu kanneen kana fakkaatan bichaadha kan hin beeku jechuudha malee afaan malee oduun waan tokko nageenyu malee akkamiin akka darbu oduun hubatin hin galee jechuudha biyya sana jechuudha. Kanaaf amma kadalaalichi kee kun maal laan jedhatanii biyya beerutii viizaa hin qabdi afaan arabiffaa hin beekti ishiin awwal maraa yookiin addisii miti nabbaarii waggaa lama kan hojjettedha jedhee niitii tanaan wal quunnamsiise jechuudha. Eeyyee nan beeka ishiinis immoo afaan amaariffaatiin nattaasutti amaariffaa amma danda'amne nan beeka amaariffaan teessin yaasee nama jimmaati ishiin immoo jechuudha. Namicha kana immoo baay'ee walitti dhiyaatan dambanyaadha. Micoon tuni kan durii kiyyaate jedhee namichi kun kaa jechuudha. Namicha kana baay'eetti nama gaariidha nama biyya kootiiti harmiti yaani wal barsiisee rakkina ani keessa darbee haala hundaa waan beekuuf namichi kun baay'ee na quuqame jechuudha niitii tanatti bakka haala adda addaatiin na dabarse jechuudha yeroo kana na dabarsuudhaaf ammas dabarsan madeemta ijoollee baay'ee garuu kan amma ijoollee 17 keessa numa deemta ani yeroo gabaabaa keessatti akkas ergu abdii guddaan qaba. Namichi immoo baay'ee kiristaan madaana alamii kee kadhadhu madaana alamii hin beeka araada gorgisiidha iddoo inni taa'u malaa quddus gorgisiin akka nabira iddoo kana sifitetti inni beeka taawwanni biyya keessan immoo taawwan ati irratti guddattee sanaan jedhe malaaku qudus Gabrieliin jedhe malaaku qudus Gabrieliin ijoollee sadan ibidda keessaa kan baasedha rakkina keessaa akkasi baasudha inni rakkina baay'ee keessaa akkasi baasu immoo akka harmeen keenan taasanitti waa baay'ee keessa dabartee jirta ija hamtuutti saalamtee jirta dhibamtee biyya alaatti dhuftee siin jedhani akka itti dhuftee anaafis bichaatu beeka dhiinsi kan biyya san deemee galeessu si beeka malee maatiin kee biyya keessa hin beekan garuu asirratti taasaan isaan waan ta'eef kanaaf kana keessa dabruudhaaf immoo ati obsa qabaadhu amanii taabota deemtu irratti booyi kadhannaa dabarsii birrii 10 waggaa qabaatte birrii takka kadhataa wayii immoo kan namni kamuu kadhataa miti yaa'u gidee dhibamaan hin jira kamuufuu rakkataadhaaf kenni naan jedha na gorsa namichi kun jechuudha. Ishee abbaa kun jedhani baay'een kabajaa kan abbaa kun laalta laala har'allee dhugaa waaqayyo biyya kanallee dhufee rakkina baay'ee keessa kan naqonname amantaa koo irratti illee waa baay'ee narra ga'ee inni na dhugaa jira jechuudha. Dallaalittiin teessuun garuu yeroo saniif na fudhattee kootu naan jette bakka 25 maskaramii 20 maskaramii 18 kan ani footoo na kaasisee haala hundaa forma hundaa yoo guutee as takka qalee jechuudha. Qashiin keessa guyyaa san tana xumure kenne 25 hin deemta naan jedhe.
dhugaadha hin jedhin namanni qaama jechuudha dhugumaan deemaa hin jedhin maqaan isaa Geetaachoo jedhama gaashee Geetaachoo dhugumaan deemaa hin jedhin hin deemtan hin jedhin haati dhugaanatti fakkaata amanuu dadhabee qaama jechuudha dhugumaan deemta abdii kee waaqayyo godhu naan jedhe kan akka gootu naan jedhe amma akka guyyaa 25 kanatti deemuu keetiif kadhannaa ati dabarsitu xabalallee guddaasi maaramii keetillee bakka amantaa keetiin mana musliima oteeche amantaa keetiin hin jedhan kanaaf jabaadhuti ati amantaa keetiin cimi amantaa keetiin jabaatte lakkina baay'ee keessa dabarta yoo achi deemte amantaa kee hin gadhiisin yeroo raftu yeroo sa'aatii keetii kadhannaa kee dabarsi kanaaf jabaadhu namichi kun gorsee gorsa isaatis immoo karaatti hin gatu kan jedhu tokko bakka anaafis gaafnati ta'a bakka hin deemte mana amantaa kootii tokkuma duraan deddeebi'u man deddeebi'a maskaramii 25 bakka deemichi koo gaachira amma እና akkasuma bakka yeroo saniif hundumaa qopheeffadhee maatii kootti sarmii kootti isinii harmeen tiyatan bakka rakkina hundumaayyuu haala hubatteenis deemicha kiyya kanaafis haati hin beektan haati keenya baay'eetti nuuf yaaddi haati tiyatuun deemicha kanaafis ilmoota odoo ija fuuldura kootii deemuu baattee akkuma waddanyoonni kee wanti daarii jedhamu wanti daarii keetillee qabdee jiraatti baay'ee natti tola garuu eeganan deemettees waaqayyoon bakka deemtutti nageenya kee siifaa baay'isuu fayyaasa godhuu anallee gammachuu malee gadda waan tokko loon agarsiisin naa jiraachisu naan jettee ati kee kun amiin jedhee haadha teetaan eebba ishee fudhadhee obboleessa kiyyaanis na eebbise obboleessi kee immoo kan irratti dhaladdeen jira isaanis na eebbis jedheeni guyyaa kana inni guyyaa jimaatatti kana nani baraaraan kiyya halkan keessaa sa'aatii 5tti obboleessi kee kun aduu kamisaa haadha kiyya kana wajjin dhufee guyyaa san kan nana dabarsee na eebbisee masqalisaa na baarrakee obboleetti koo karaatti deemtee daabiloos si'a laha qabu karaatti deemtee qulqulloonni si wajjin haa deeman jedhee obboleessi kee kun bakka kadhannaa na dabarsee jechuudha akkasuma obboleessi kiyya barattoonni isaan jalqaba yeroo duraan wajjin jiran kunis yeroo kana isaan illee bilbilaan na quunnamsiisee jiru obboleessi kee kun kanaaf isaan illee akkasuma kadhannaa na dabarsaa jedhanii hundumattuu maatii kootillee qaamaan tan biraa deemee miti yeroo saniif aduu kam isaan bira galanii aduu jimaata ani bararaa kooti jechuudha jimaata san baay'eetti bakka akka yeruma kana jechuudha hojii dhuunfaan jaalladha jechuudha maatiin koo aduu kamisa ganama na bira dhufanii ani yeroo sanii bakka kamisa sa'aatii 4tti na bira dhufanii gabaas nan deemaa ture jechuudha gabaa gun deemee kan immoo shaayii bunnaa buskutii minaa bicha inni hojjetu jechuudha wanta adda addaa kasalallee hojjedha kasalallee nan gurguraa nan bitee magaalaa waan jiraadhu magaalaa gara baadiyyaatti bitan gara magaalaatti gurgurudha jechuudha kasalan bitee qabu madaabara lama afar kan qabu jechuudha maatii waaqayyo akkasiin gammachiisu jechuudha yeroo bararaan kiyya boru kan jedhamu jechuudha maatiin koo baadiyyaadha hin dhufna nan jedhanii ani kasala sanis namni naa bite nan jedhee to bakka kasala san bitee sa'aatii 3tti galee maatii koo sa'aatii 4tti na bira dhufan biraazarii fi haati kiyya jechuudha kasala san madaabara lama bitee sinii galee jechuudha obboleessi kiyyaa fi haati kiyya kun bakka ani eebbisee na biraa galan kaayii ani immoo boruun deema kan jedhamudha kasala madaabara lamaan kana kumtaala tokko jechuudha guddaadha 400 sin gurgure masafaraalee kaffallee masafaraalee naan katti kan jiru tokko na yaade inni dhu irraa qarshii tirfaamaa argadhee sin gurguree hundumaayyuu jechuudha bakka mana kiraa kiyya sanis manuma firaatitti waan ta'eef maatiin kootis obboleeyyi kootis barnoota nugaa itti darban keessa taa'u kan jiru yaade saniin booda keessatti gatee kasala san gurguradhee 800 tan gurguradhee kasala san jechuudha bararaan kiyya guyyaa jedhamu beekaa ammallee hojii dhuunfaa karaa hojii daldalaa hin dhiifne jechuudha na yeroo kana masafaraa san zuudadhee waan na hidhatu hunda bakka wanta ulagaalee na barbaachisu hunda magaalaa jiraadhu sanitti dubbitadhee guyyaa jimaata sassinii eege guyyaa jimaata san sa'aatii 6tti biyya kootii ka'ee gara biyya Dubaay dhufe jechuudha gara biyya Dubaay dhufee biiroon galee jechuudha biiroo galee yoon biiroo galuu ijoolleen Itoophiyaattis ni jiranii bakka maal jedhee isinitti baay'eetti bakka dhugaa baay'ee isin gaddisiisu afaan arabiffaa kan beeku malee fudhannu jechuudha bakka amma biiroos ga'ee bakka iddoon bulmaatas arganne warra araba beeknu malee fudhannu jedhan arabiffa beekanaan hin jenne naan jette bakka dallaaltiin xiyyeetan yaa xinnoo beeka hin jedheen amma dallaaltiin xiyyeetanis namichi sittaasaa jira naanis illollee baay'ee nama dabadda warri biirootu jechuudha warri isin qonname jiraachuu danda'a maatii waaqayyo dallaaltiin xiyyeetan baay'ee lolte ishiin lollaan amma ay bakka barachuu qaba nan amma danda'amaa ta'e tokko nan hubadha amma ijaaza waan jiruuf amma hojii galutti nan hubadhan jedhanii daftara yaadannoo murteetan deeme namati waaqayyo dallaaltiin xiyyeetanis baay'ee natti aarre namichaan baay'ee walitti dhiyeenya qabu rakkina keessatti itti naan himaan jedhin bakka sirriitti namichaan immoo baay'een kabajatti naan himaa akkasiin naan ilollee afaan amarabifaanii garuu baay'een danda'u yeroo tokko nan danda'a garuu danda'amaa ta'e tokko nageenya immoo waaqatti illee na yaala jechuudha kan dubbachiidhu lafatti nan beeka guuna gaafatan garuu deebisu kanaaf nan baradhee ijoollee Itoophiyaatti akka ijoollee sadiitti wal argadhee nageenya waaqaa akkamitti wal gaafatan jedhan na barreessan jedhanii natti maa nan barreeffadhee saniin boodee guyyaa lammataa arabdoonni dhugaa dhufanii nagaan gaafatan nageenya san guyyaa duraa na wallaale jechuudha biiroo taa'ee jechuudha kanaaf nageenya waaqaa guuna gaafatan ani maal jedhee isin deebisa bakka gara amaariffaatti isin fudhadha jechuudha nageenya isaa kun afaan arabiffaatiin deebisee naan jetti biiroo kan teessisuun kaa jechuudha kanaaf guyyaa duraa dadhabee guyyaa lammataa nageenya dabarsuu qaba jechuudha nan barreeffadha bakka ijaaza san keessa guugallee sa'aatiin qabna nyaata qursii dhabamsaa guugallee nan barreeffadha jechuudha meeshaa mana keessatti arabdoonni maal namaan jedhan kana fidii kana godhii godhan natti maan jedhan bakka waan garamoo intala Oromoo intala saraarii takkaan wal arganne amma haadhatillee waliin taphachaa irraa akka obbolaa uumaa tokkotti micoota naan biirota hojjette ishiinilleedha biirota biirota hojjette immoo baay'ee jaalatu jechuudha baay'ee barbaadu warri biiroo jechuudha kana maaliif sidaatii beeku san jedha warra sidaatii barbaadu sidaatii beeku warra biirota hojjette sidaatiidhaan baay'ee beekamudha jedhanii saniin booda coonta sokkaa lama biirota hojjette biirotatti maal hojjette hojiin isaa maal inni jedhanii yokkuu si gaafatan maal jettaan jedhee nan gaafadha natti
miti nambar rifada kalkan uga wadanyuni kiyarafan anan qada isan dubbisa jechu madam miti uga nagafatti malan debisa amma sila boru ngala sila kakadana waqayyoti qamale hojii argachuun keenya fi dhabuun keenya yow jabina amantaa qabanni waqayyo keenya tobonye hojii san arganne jechu hojii san arganne yoo nuti jabina qabanne malee akka barruu fi addisi taane akka barruu fi akka hin barre nuti akka kutannoo keenya barbaachisa nuti hundinuu jechu kanaaf yeroo saniif afaan sanis baruu qabi anga guyyaa sadii ta'ee nageenyas nagumaan arabdoota deebisuu qabi asumaan bakka amma keessa bare boga guyyaa shan tokko jechuudha keessa barte bakka amma suuqii faan ergu qabdi intattiin tun intattiin tun jaalatti bakka amma hojiin argitin jedha bakka amma yeroo kana bakka keessi gammadu barbaade sirriitti bakka sodaan sanarraa fi amma danda'amate tokko hojii jabeessuudhaaf annidhe waggaa mana ijaaza sanitti deebine mana bulmaatatti deebine garuu kadhannaa dhiisu jechuudha ijoollee uddaase maaramii kuusan dubbisan bakkuma taa'utti jechuudha wootan ittiin tolu dhiphannee jirra biyyoota garaagaraatti irraa biyya adda addaa irraa Indoneziyaa Sallan kanneen kana fakkaatan warreen asirratti beektu kanneen kana fakkaatan bakka baay'eetti nutti cimu jechuudha biyya adda addaa irraa walitti dhufne walitti baay'ennu baay'ee nutti tolu garuu jaalaluu qabanne nutti tola jechuudha jaalalli hin jiru wal lolanii wal ifatanii wal galammatanii baay'eetu jira jechuudha waan ijaaza sanii teessisan sanii jira maatii waaqayyoo guyyaa 10 taane ijaaza san jechuudha gama mana biiroo kana jechuudha guyyaa 10 taa'ee guyyaa 10ffaa kana nifatte bakka ittiin biiroo kun ba'aa kiyyaa dhuftan isin Itoophiyaa gattanii durshettanii Itoophiyaatti hojjetanii ati faantinaan jette bakka makicha dabartee biiroo mataa dhuunfaa waliin takkee wajjin taa'u teediin hojii dhuunfaa sirriitti hojjetti sirriitti dandeechee haybiidhaadhaa sirriitti hojjetti mataa ofiitiin of dandeechee haati ishee duukaa dhaabbannan biyya kana dhufte sin teediin akkamitti sibira taa'ee nattaasa'e ati garuu hojii sana hojjette maal rakkoo qaba haa dhuftee hintibeetii gandaa dhiquutu sitti tola sitti bareeda faana jettee na arabsite bakka guyyaa kun akka gunguutu neeffatte amma wayyooniitiin tuni guyyaa shan kan guutu na jaalatte turte amma immoo akkamitti neeffatti yaa rabbi jaalala ishii narraa hin hir'isini amma ishii kakka waqatti ilaaluun qaban yeroo sanii dhimma hojii koo galutti kanaaf ifama na godhiti akkuma ta'e ta'u addisiisti godhiti nagalchi jedhin bakka awwal marraa yookiin addisii godhiti nagalchi abbaarii akkan biyya biraa hojjedhin nagalchi jedhin kan maaliif naan jette addisii hin galtu ati duraan hojjette waan ta'eef naan jette ishii jedhee birrii addisiin 800 gala akka biyya kanaatti ishiin garuu addisii mootette kumaan nagalchite bakka isa san guyyaa kaman gale akkasiin garamu guyyaa 11 baay'een boo'ee biiroo taa'ee angana taa'u kooti biiroo hin beektan nyaanni hin jiru haalli hundinuu haala isinitti tolu hin jiru baay'ee rakkisaadha nyaanni hin jiru wanta hundarraa jechuudha ruuzii takka itti kan nyaata ruuzii adii wanta biraa keessa hin argamu jechuudha ruuzii adii nyaanni itti kan jiraannu jechuudha yeroo sanii fi maatii waaqayyoo akkamitti nyaata fillee osoo hin taane akka duune bishaan hin qammasna garuu kayyoo baalisan hin irraafati yaa waaqayyoo jettanii waaqayyoo keessan itti boossan yoom iyyuu taanaan nima gammaddan yeroo kana guyyaa 11 ta'e ammas omaa gaafataan dhabame ammas guyyaa 12 ta'e malaa iddoo sun kaa'e ati wanta hin dadhabne hin jiru ati rakkina kana keessan habaasi ati homaa hin dadhabdu jedhee baay'een boo'e amma yookaan boo kana ishii ijaan laalatanii maan guddaa fixa argadha waan hin argadhu miskiliina si biraan qabu immoo tishoo biraan qabu jechuudha waan ibsi kana yeroo kana maalin kan iji keenan jette ayyaaduma jenna dhukkubaan jireenya miti naan jette hin boossamoo maalaan jette amma na sodaasisuudha maalaan jette sitan maal rakkattee boochaa naan jette poolisiin as jiraa birduu jette wata olii gad of akka abbaduu immoo warra buuf qoorichiin jira jette bakka baay'ee warra biiroo jechuun addunyaa kanarra hin jiran waan hin jedhe isin taasifamu qabu warra addisii dhufan baay'eetti taphatu kanaaf baay'ee wanta adda addaa naan jette kilina sinaa kan hin jedhe ijina dhukkubdee hin jedhe awwaarri wayinatti dhaqamu hin jedhe awwaarri dubaayii jiraa naan jette hin jira jettee makiinadhaan kan tashaggarree dhuun ta'uun ooluun jedhe kanaaf kilinasi kana gilmi cumannaa kennite guyyaa 12 ta'ee jira kaaduu guyyaa Mikaayilaati yaa Mikaayilaati madaamu hamtuulee natti qabii niti tana biraan hawaasin jedhe isiin tuni garuu yoo dhiiga kooti akka saayititti akka maalitti nu laala jette ana qofaa miti ijoollee maatii waaqayyoo hundi keessanuu tarii isin qonnamuu danda'a ani sagalee kana kan isin dabarsu akka irraa barattanii fi akka hanna qonname kun tarii isin qonnamullee akka kutannoo fi amantaa keessanii cimsan akka isin hubachiisuuf malee isin jedheeti miti kanaaf maatii waaqayyoo qilleensi kana na xayyafaatu manatti kennite qilleensi kana sodhadhee ofirraa taragee guyyaa kana bakka kutannoon boo'isatti dhiise jechuudha waaqayyoo ati laphee kulaali malee immaan koo handuraanitu nagaa bakka ati naalakkaa kanarra rakkee boci kiyya kun rakkisaadha hiika hin qabu kanaaf iddoo cubbamaa kanatti boorra mana amantaa kootitti illee odoon iddoo keetti illee jiraadhee boone isa fudhatamaadha garuu iddoo cubbamtuu waan hin jiraadhee waayirutti hiika hin qabu kanaaf ati laphee kootitti boonsa koo ilaali jedhee waaqayyo kootitti bakka yeroo hunda nan dabarsa kana guyyaa 13 rasin ga'e ammas biiruma san keessa jiru guyyaa 13 ta'ee maalan jedha guyyaa 13 ga'e jedhee bakka yeroo kana baay'een fitti gaddee Qidus Rufaayilaan ta'e ati na eegi yeroo hundumaa rakkina kiyya kana keessaa na baraari yeroo hundumaa ati na wajjin ta'e ati hojii koo naa banii ati kanan dhufeef kaayyoo koo galmaan nageessisi jedhee baay'ee tokkottan isattis baalaati kam irratti jechuudha bakka yeroo hunda ergamtoota irrattis ta'e kam irratti ta'e taanaan kadhannaa keessan of hin deeggatina maatii waaqayyo kanaaf guyyaa kamiyyuu taanaan nan kadhadha guyyaa 14 beekan guyyaa 14 kana immoo guyyaa abuna aragaa maatii waaqayyo obbulaa maatii waaqayyo dhugumatti guyyaa kana jechuun anaaf lubbuu koo kan naaf ba'e jechuudha lubbuun koo kan du'a keessa naa ba'e jechuudha guyyaa kana yeroo hundumaa maatii waaqayyo askara maaram jechuudhaan kadhannaa kana yaadadhaa isin jira isa tokkoffaa jechuudha guyyaa kana keessa guyyaa kana jechuun anaaf guyyaa konkolaataa raafidha jechuudha uummanni meeqa kan guddaa uummanni meeqa lubbuudhaan kan darban yeroon hojii gilliif hojjedhu baruma 2008 keessa jechuudha adeega makiinatirraa kanan hafidha jechuudha akkasuma balaa konkolaataa irraa kan hafidha jechuudha konkolaataan illee
caccabe ummanni illee keessatti kan guddaan kan lubbuun isaanii darbe illee ni jiru. Ani garuu odoon homaa hin ta'in amma jechuudha yeroo sana illeedha. Guyyaa 14 kana yeroo hundumaa har'allee sa'aatiin biyya kan jirurraa kaasee sa'aatiin biyya koo irra jirurraa kaasee haati koo sabalaaf sadii gootee na as akkarti jechuudha. Anillee bakka hin jiru kanatti dhabee dhabu shaayii fi daabboodhaan dabarsaa jira. Daabboo jechuun saandushii jennu kanaan dabarsaa jira maatii Waaqayyoo. Yeroo hundaa akkana yaadatan maqaa Waaqayyootiin kana saniif kan dabarsan jira. Egaa maatii Waaqayyoo guyyaa 14 kana baay'eetti bakka amma xiqimtii guyyaa 14 seenaa jira amma. Yeroo kana bakka maatii Waaqayyoo baay'een boo'ee ijaaza san keessa teenye jechuudha. Danna boysi kiyya guyyaa saniitis lubbu kiyya nabaasirraa boysa fooniirraa illee umaayyuu na bira hin dabarree guyyuma san jechuudha sa'aatirra ganama dhaqee biiroodha inni ganama amma kan baay'inni jira warra biirootis ijoolleen biiroo baay'inni jira kana kudha wayiiti kana keessa akkamitti hojii argadhee galan jira hundinuu carraa eegganna kaa jechuudha hundi keessanuu ni beektu warra haara miti ijoolleen sanbiituu fi warreen hordoftan hundi keessanuu nama beekudha. Kanaaf yeroo kana ani akkamitti hin gala garuu abuna argaa wadhatin hin gattu yeroo hunda ati anna duukaataatidha lubbu koo keessa hudduu agaazii keessa na baastee amma mootiin fuun kootiif kan yaadee irra nagahuu hin dadhabdu ani si amane jedhee ammas numaan boo jechuudha yeroo hunda ganama yeroo ka'u shaaworii koo galee yookaan qursii koo nyaannee gara biirootti deebinu maallaan jette maktabni tiyyatuni ati haadha wajjin galtaa bageetas jedhan jette hanga bandas ta'e hanga dhugaamu hin jedhee namaan ammas akkuma yeroo duraa paaspoortiin si dhufee hin deemtanaan jedhee namichi natti immoo dhugaadha moo jedhe san ammas immoo asittis dhibaayitte dhugaadha moo hin jedhee dhugaadha hin deemtanaan jette bakkee ati deemtanaan jette. Abbaan manaatii fi haati manaa gargar ba'an jiranii garuu ati warra haadhaatti galtaanaan jette waan rakkoo hin qabu ijoollee lama qabdee niitii takka itti bichaadha kanaaf ijoollee lama san anka qabdee ofii keetiif sidaatii kee eegdee niitii sanis haadha ijoollee sanis anka qabdee haadha ijoollee haadha niitii san biraan ittiin gala kaa'ama beektu haati abbaan ijoollee sanii gara biraatti niitii fuudhee jira haala hundaan as taragdaate jechuudha kaaniitiin ture amma akkana ni boosa akkana cinqamisa agartasi achi immoo Itoophiyaa taa'ee namichi kunis baay'ee canannaqaa jira maatiin kootis baay'ee isatti daawwachuu ijoollee maatii Waaqayyoo dura dhugaa dalaala keessanitti makattan warri maatii keessan dhuunfattanii warri beeksisa keessan warri gwaddinyoota keessan dhuunfattanii biyya alaa kana deemtan jechuudha dhiifa manaa godhate jechuudha bilbila dalaalicha keessanii maatiin keessan dirqama beekuu qaba kana mootiin kun dhaamsa kooti jechuudha wayin maatii keessan obboleessi keessan gwaddinyoonni keessan gwaddinyaas kan qabdan obboleenyi keessan illee beekuu qaban jechuudha kanaaf maatiin keenya sunis immoo maatiin kiyya sunis immoo hojii akkam galtee jira jedhan inni garuu asatti dhiphatee ishee saccanannaqaa jira nama 8 keessaa guyyaa 14 kana jechuudha guyyaan 14 kun anaaf baay'ee kan yeroo hunda rakkina irratti ani irraa argadheedha guyyaa kana kaa isinii galu hojii yookaan hojii isinii galu hojiin kiyya kunis ijoollee lamaa fi haadha manaa bichaadha irratti abbaan manaa niitii gara biraatti fuudhee jira isarratti wal haadha tirateechi madaamiti jechuun jechuudha ijoollee lamaan kana qabdi haadha madaamiti yaas sun immoo saratanya Itoophiyaa hin qabdi saratanya Itoophiyaa sun immoo micayyoo salaaleeti kanaaf amma baay'een gammade bakka micayyoo Itoophiyaa argadhe jedhee baay'een gammade irratti immoo gaafannaan kiristaanaan jette ishi haa ta'u baay'ee wal jajjabsiinaa ishi haa ta'u politikoo baay'ee waliin jajjabaannaa baay'eetti dasna jedheen jedhee baay'eetti bakka karraa barri alaatitti natti kaattee nageenya na gaafattee shaantaan irraa fuutee iddoo bulmaata kootii natti agarsiistee kilaasiin kiyyaaf kan ishee tokko akka ta'e natti himtee iddoo shaaworii natti himtee akkasuma madaamin jechuunis baay'ee kofaltuu wayitii baay'ee taphattuu wayitii dasna jette bakka kanneen kana jecha kana amma biirootti sugaa isaan wanna hundaa baradhee wanna hundaa nan babarreeffadhe jechuudha wanna haala natti ta'e madaamii keessatti mana madaamitti galanii waan haasaan waan dubbatan wanna adda addaa nan dubbadhe jechuudha. Innaa yeroo kana baay'ee garaan ishee qulqulluudha baay'ee dasna itti ijoollee xiyyaa hin taatettee guyyaa lammataa gunguru guyyaa lammataa saniif haati madaamituunis baay'ee nama gaariidha naan jette baay'ee na jaalatan jechuudha maatiin kun jechuudha akkasuma abbaa madaamii xiyyaa saniinis bakka baay'eetti walitti dhiyaanne jechuudha namicha jaarsaa baay'ee na ajaja jechuudha habiibti naan jira baay'ee sirriitti na jaalatan jechuudha maatiin isaanii hundi isaanii jechuudha ijoolleen dhiiraa ijoollee torba jechuudha kanaaf injoon tunis Itoophiyaan tunis bakka tokko ta'anii kaama ijoollee keessanii eegaa ijoollee kiyya san dhugguun eeguu kiyya kana bichaan eega jedhee kanan dhiisuu miti jechuudha obboleetti kiyya kanatti hojiin hin baay'atan jira baay'ee bakka hojiin itti baay'ata uffanni tokko isaan warreen jiraatan ni beektu uffanni tokko isaan kan duraa tokko sun baay'ee ulfaata injoon tun bakka uffata san tokko suudhaafis bakka mana qulqulleessuudhaafis baay'ee ani kilaasii takka bichaa gocha Waaqayyoo ilaala kilaasii takkitti fi ijoollee lama bichaa madaamii takkitti madaamii sun hojii qabdi jechuudha abayaashii takkitti tokko sun bichaa uffata yoo torban keessatti yeroo tokko miicca jechuudha walitti sassaabitan yeroo tokko ittiidhaan miicca jechuudha ijoollee lamaanii fi uffata madaamitii jechuudha kanaaf maatiin hundi baay'ee na jaalatu kanaaf ani immoo baay'ee kolfan jaaladha nan taphadha yoo taphattan immoo ilkaan keessan agarsiistanii gidda keessan qofa Waaqayyoof dabarsitan hundinuu namni kamuu isin hin jibbu hin jaalatamtan jechuudha kas hin jibbullee isin jaalata jechuudha kanaaf maatii Waaqayyoo damoosni kiyya kuma abbaan madaamii xiyyaa sun nuufis hin hojjetti jedhee birrii dhibbanaa dabale birrii dhibbanaa kenninaan birrii 1,000 fi 100 hojjette jechuudha sun immoo gwaddanyaan xiyya sun immoo birrii 1,000 hojjette jechuudha maaliif hin gargaarti bakka isheen tuni daa'imas qabdeet sidaatas qabdeet hojiis gargaaraa jirti waan ta'eef kanaaf irratti immoo miskiina naan jedhanii baay'ee na jaalatu jechuudha dhugumatti jechuudha kanaaf madaamiin xiyya tun wanna tokko kaardillee naa bitti maatii kiyyatti yookaan fuula badee
na daawwachiiste jechuudha. Amma odoon akkanuma siin jiru ji'a jaateen jechuudha. Guddinyaa ta'e tanaan jaalala guutuu walii qabne jechuudha. Maatii isheetillee na barsiistee nageenya waliin dabarsinee fi maatii kiyyallee obboleessa kiyya kaanii kana dubbistee haadha kee dubbistee jara kan lamaan dubbistee malee maatii kan hin dubbisne ani immoo maatii ishee hundumaa na dubbisiiste jechuudha. Nageenya waaqayyoo dabarsee fi nageenya keessaniin kadhannaa keessaniin nu biraa hin hafina bakka jirtutti nama jaalalaa fi kabaja waliin jiraachaa jira jedhee yaada kana dabarsiif jechuudha. Maatii isheetiif jechuudha. Isheen illee akkanumatti ni dabarsiteef jechuudha. Amma kaa waggaa ji'a ja'an kana guunnu madaamiin haati madaamii xiyyeetuun saraatanyaa nan dabala jette. Hojiin baay'ee ulfaata dhagaa kan dura dhiira nama torba jechuun irratti immoo hojii qabanii hojiin isaanii immoo ittiin poolisiiwwanii uffata poolisiiwwanii illee tokko sun baay'ee akka kaayyaan baay'ee akka nama ajjeesa jechuudha. Gawwaaqaa godaannisa baay'ee namatti ture jechuudha. Sarratti mabraatiin baay'ee nama saaba jechuudha. Ani immoo dirqama hojjedhu naan jedhani. Ani immoo bakka yeroo hojii kiyyaa mana kilaasa takkitti qulqulleessaa wadhee ijoollee kiyyaa nyaata laaddee yoo iPaadii hin qabu iPaadii jechuun masilkii kan sirriitti ani dura adda sittanii beektu. Innaa iPaadii kana sa'aatii isaaniitiin hin banaa fi isaan bira ta'uun jaaladhu. Isaan iPaadii taphatanii obboleetti jeetan gargaara jechuudha. Amma ji'a ja'a guunnee ji'a ja'an kana keessa amma ji'a ja'a kana garuu innaa keessa kennamas galgalas yeroo hunda guyyaatti garuu akka amantaa keenyatti yeroo torba dabarseedha. Ani dadhabuu yeroo lama yeroo sadii dadhabuu jechuudha. Kanaaf maaliif yeroo hunda dabarsuu hin danda'a garuu akka natti toluun jechuudha. Maqaan waaqayyoo galatamu akkan kadhannaa yeroo dura kadhadheen akkuma yeroo dura isa kadhadheen naa milkaa'e jechuudha. Iddoon baay'ee natti tole bakka amma waaqayyoo galatamu jedhee baay'een galateeffadha waaqayyoo. Kanaaf yeroo kana ji'a ja'affaa fi gara ji'a torbaatti deemuu gosa salaatanyaa fida jettee haati madaamii xiyyaatu. Fidaa maara rakkoo hin qabu bakka Itoophiyaan fidaa amma sirriidhaan hin baay'inaan jedhee. Dhugaa waaqayyoo baay'een jaaladha ijoollee Itoophiyaa biyya koo keessa jiraadhetu bakka nama kamuu taanaan kuni baadha kuni gadi kan jiru tokko hin beeku jechuudha. Nama kamuu ija tokko ilaaluu qabu. Waaqayyo keenyas immoo akkasumatti kan nu barsiise jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyoo yeroo kana madaamii xiyyaatuun kan kushina hojjettu Itoophiyaa fidde. Mucayyoo walloo fidde ishiin immoo namatti daarii qabee nama ijoollee qabaatu ijoollee lama qabdi. Anaa fi guddinyaa ta'e mucawwan salaaleetuun kaa daarii hin qabne garuu ishiin illee daarii qabee tan jette. Ani garuu yoo umaayyuu kana yaade yemmuu waaqayyoo ta'e fuulduraaf kan waaqayyoo jedhetu caala waan ta'eef yeroo san ana yaade kana. Kanaaf yeroo saniif mucawwan ijoollee lama qaba daarii qaba nuun jette mucawwan salaaleetan fi anatti nutti himte qaama ji'a torba fagoo geenyu nama sadii ta'anii qaama mana keessatti ishiin immoo musliima jechuudha. Musliimtittiin tun dhufte qaama baay'ee wal jala nama ji'a sadii guunne jechuudha. Musliimtittiin tana wajjin jechuudha. Garuu erga musliimtittiin tun dhufte mucawwan salaalee sun guddinyaatti sun natti jijjiiramte. Baay'ee natti jijjiiramte. Gargaarsi kiyyallee uumaan ishii dura walumaan jira akkuma duraatti gargaara natti jijjiiramte. Naan oduu qabe sirriidha. Maal akkattee maanaan oddare obboleetti koo maal xamala keenya keessa maaltu si muddate wanta si muddate jira. Se'eetoo obboleetti kiyya kanatti sinii dabarse. Muumtu na muddanne si dubbisuun barbaadu naan jette. Maatii waaqayyoo waa baay'eetu jira biyya hambaa keessa ta'e waliin jaalata.